Mootichi waraanaa bilisummaa Oromoo duudhaa cichoomina kaayyoo jechuun Oromiyaa guutuu keessatti waraana mootummaa faashistii Abiyyi Ahmad irratti lola labsee jira. Lola kanaanis Oromiyaa bakkoota garaagaraa fi magaalota garaagaraa to'achaa jira. Kana taasisuun tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo guyyaa irraa isiniif qabannee dhufnee nu faana tura. Irree fi gaachanni saba Oromoo WBO'n Arsii Bahaa fi Lixaa keessatti waraana faashistii watwaachisaa bule. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo duula cichoomina kaayyoo milkeessuuf bobba'een Cibraan Madda Walaabuu fi Jaalladhii Gammadaa waliin ta'uun halkan aanaa sirkaa ganda Elellee Waalinnaa keessatti mooraa diinatti marsuun loltoota impaayera dulloomaa suphuuf dhamaatu akka baala mukaatti harcaasuun loltoota 16 boqachiisuun 11 madeessee jira. Qawwee AKM 4 hidhannoo qophiilee garaagaraa 7 hedduu irraa hiikuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Haaluma wal fakkaatuun halkanuma edaatti jajjabeen mudhii zinnaaraa WBO'n Cibra Madda Walaabuu Arsii Bahaa Aanaa Roobee Dida'aa ganda walta'ii jedhamtu keessatti mooraa diinatti marsuun rasaasan hiddee loltoota 7 battalatti yoo boqachiisu 11 madeessuun mooraa keessaa mana hawaasaatti baqachiisee jira. Qophiilee waraanaa hedduu irraa booji'uun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Ittuma fufuun irreef gaachanni saba Oromoo WBO'n Arsii Lixaa Aanaa Daabbaa ganda Shaayaa jedhamu keessatti loltoota bilxiginnaa yeroo dheeraaf gandicha keessa qubachuun uummata hiraarsaa turte rasaasaan akaayii 5 irraa boqachiisuun 7 madeessee jira. Ittuma fufuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina Wallagga Bahaa Aanaa Guutoo Giddaa keessatti diina du'aa fi madoon adabeera. Irreef gaachanni sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa cufa keessatti duula cichoomina kaayyoo milkeessuuf bobba'uun loltoota faashistii bilxiginnaa ajaja koloneel Abiyyi Ahmadiin hawaasa meeshaa maleessa dararuuf bobbaafaman watwaachisuun baarudaan macheessee harkaan qabuun du'aaf madoon adabe. Kaan immoo harkaan qabuun meeshaalee hedduu dugda isheerraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof gochaa jira. Haaluma kanaan godina Wallagga Bahaa Aanaa Guutoo Giddaa ganda jireenyaa jedhamu keessatti korommiiwwan jajjabee waraana bilisummaa Oromoo lukkeelee diinaa ganamaan itti seenee watwaachisuun du'aaf madoon adabe hooggansi WBO bakkichaa beeksisee jira. Ittuma fufuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo Cibraan Hasan Ammee kaaba Oromiyaa godina Walloo Aanaa Harxumaa Furseetti ganama har'aa iddoo addaa Haadhoo jedhamuun beekamutti diina tumee ari'ee jira. Ittuma fufuun abdiin saba cunqurfamaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo ergamtoota murna bilxiginnaa koloneel Abiyyi Ahmadiin durfamtu Oromiyaa bakkoota adda addaatti tarkaanfii irratti fudhachuun balaa akka baalatti harcaasaa jira. Haaluma kanaanis guyyaa kaleessaa kaaba Oromiyaa godina Walloo Aanaa Dawwee Harawaa iddoo addaa Haroo jedhamuun beekamutti humni furgaatuu biiftuu barii bilisummaa fi Cibraan Hasan Gulee waliin ta'uun ganama sa'a 4 eegaluun lola jajjabduu ergamtoota maafiyaa PP waliin taasiseen humna diinaa irraa 9 ajjeesuun 16 ammoo madoo cimaan adabeera. Tarkaanfii rifaasaa diinaaf yaaddoo firaaf ammoo abdii korommiiwwan sanyii warqituu fi humni furgaatuun biiftuu barii bilisummaa fi Cibraan Hasan Gulee waloon fudhan. Kanaanis humni faashistii PP madoo ishee ambulaansii lamaan hospitaala magaalaa Kamiseetti dabarsuun barameera. Ittuma fufuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo kaaba Shaggar Aanaa hidhabuu abootee dagamii fi yaayyaa guullallee keessatti waraana faashistii PP adabuun meeshaarraa ikeeraam. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa godina kaaba Shaggar Aanaa hidhabuu abootee magaalaa Ejiree keessatti kaleessa milishoota Abiyyi Ahmad 3 irratti tarkaanfii fudhateen dhabamsiisuun qawwee AKM 3 irraa hiikee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisee jira. Jajjabeen WBO tarkaanfii isaa itti fufuun guyyuma kaleessa Aanaa Dagam keessatti tarkaanfii waraana faashistii PP irratti fudhateen hedduu irraa ajjeesuun gariin madeessee qawwee AKM 40 fi nyaata tokkoo fi kilaashii AK 47 jedhamu irraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisee jira. Godinuma kaaba Shaggar Aanaa yaayyaa guullallee kaleessa jechuun jajjabeen WBO tika waraana faashistii PP gandaa irratti bobba'e tokko du'aan